gurbaan tokko gara biyya takka deeme harabaafannaaf hojiirra ammoo inni ni beeka akka karaan dhalaa qullaan guutamee jiru ammas waan haraamiin garuu inni gara dirree qullaa namni hin jirree dhaqe nama akkaan salaata jabeeffatu ture jidduma inni karaarra jiru yeroon salaataa itti geesse wadda'atee salaata eegale yeruma inni salaata eegalu jawween guddoon takka dhuftee fuula isaa dura dhaabbatte durarratti gurbaan ni rifate ammoo inni salaata isaa addaan hin kunne ammas ni yaadate akka rabbiin isa tiisu yoo du'ellee maaltu du'a isaatillee akka tolche gurbaanis if dirqe akka salaata isaa hin murre akka itti fufu gurbaanis salaata isaa itti fufe jawweenis isa laalu jirti erga gurbaan salaata fixatee jawween gurbaa kana dheeysee kute yaa Allah daawwattoota keenya kabajamoo osoo isin ta'e arra silaa salaata keessan dhiistanii baqattammoo salaata itti fuftan mee dhugaa jirtu nuuf hima komantii irra nuuf kaayaa seenaa tanas sheer godha chaanaala keenyas naa iftiyu subscribe godha jazakum